yaanne olitti waaqayyo nu gargaaree abbootiin keenya waamamanii duraan ala waamnu biyya deemna kan jedhanii diyaaqoniin keenya lubni keenyas waaqatu qopheesse fayyisaa addunyaatu qopheessa dhugaasa ofii fayyisaa addunyaa kanas ga'ee beekumsa keenyaa miti qabeenya keenyaa miti humna keenyaa miti waaqata siin nu ga'e galanni isaaf haa ta'u. Inni waan hundarra nu dabarseetu asiin nu ga'ee ala baay'ee isa kaleessaa keessan turru isa borii yaannaa garuu inni kaleessaa immoo yoo hin jiraanne garamitti akka deemnu immoo akka inni irraanfanneef nu gargaara inni kaleessaa bakka kaane sana garamitti akka deemnu sana gatii nu gargaaruudhaaf. Gatii kanaatiif waaqaaf galanni haa ga'u namni dhufe hundumtuu gammadee akkaataa hundumtuu koreetti ramadameen waan gaarii hojjetee keessummaa keenya keessummeessinee eebba arganne oolle guyyaa sana maqaa waaqayyoo haa ulfaatu. Koreen hundumtuu karaa hundumaatiin waan gaarii hojjetee jira. Silaa arra xinnoosee waan irra oolle waan guute waan irrate sana madaallaa turre jechuudha. Garuu gaafa ilaalu yeroon deemee jira. Yeroon xinnoo nu jalaa deemeeti jira. Nama lamarraa waan gaarii mul'ate nama lamarraan fudhadhee namni lama immoo waan irrate immoo waan fooyyeffachuu qabu yoo nutti hime gabaabinaan utuu walitti himin akka hin deemne isa dhufu yookaan torban dhufu bal'isnee ilaalla ta'a. Koreen hojii gaggeessitus koreen boordiis akkam akka ture maal fooyyeffachuu akka qabnu maal immoo akka fooyyeffannee itti fufne waliin ilaalla isa dhufu. Mee namni lama keessaa waan isinitti dhaga'ame akkamitti ayyaana akka dabarsine namni lama carraan kenna booda na dhowwatte kan jenne nama lamaa fi waan cimina keenya akka haasoftanu namni lama immoo waan irrate waan argitan yoo jiraate akka nutti agarsiistanu barbaanna. Isa dhufuuf fooyyeffachuu akka dandeenyutti jechuudha. Amma kan keessan keessummeessuu isa nyaatarraa jalqaba obbo Tarrafaa waa jettu laata koreen keessan tiimiin keessan akkam? Moo isiniif adarbu torban dhufutti? Haa ta'u tole torban dhufutti adarbu jedhanii jiranii. Koreen biraa? Koreen biraa? Yookaan immoo namumti waan argitan keessaa? Eshi waaq jira. Waaqayyo si eegu si eebbisu. Baay'ee galatoomaa alfaadhaa. Ayyaana miilanaa kana ayyaana akkuma isin jettanii ayyaanota yeroo darban irraa baay'ee bareedaa, baay'ee guddaa, baay'ee miidhagaadha. Karaa hundumaan iyyuu akkuma isin jettanii baay'ee namatti tola. Keessumaa hawaasni keenyas nu wajjin ta'ee hirmaatee baay'inni keenyas akkaataan itti gaggeessinus haalli qindaa'e hundumtuu gaariidha. Koreen qindeeffamee akkaataan itti gaggeeffamu akkaataa irratti hojjetamanii akkaataan itti dhiyaate jalqabumarraa ta'e gaariidha. Baay'ee nama gammachiisa. Waan baay'ee haasa'uu dandeenya egaa waa'ee